lubbuun ta'een amantaa keenyaaf garaan nyaattu. Kana jechuun amantaa keenya jibbina jechuu miti jechuudha. Nuti akka feene ta'uu keenya san jechuun amantaa keenya hin feenu jechuu miti. Gaafa amantaan nama qabu dhiigan nama damu. Adaba keessan warra amantarraa taa'a. بني متشابك أغرست تبلو أبراش تتكا تريت تكما ورات مدد Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota maatii ajjaboo akkam jirtan nagaan keessan badhaadha isiniin jechuun barbaada. Inni argaa jirtan kun masjid Anwaar keessatti guyyaa har'aa jechuudha Finfinnee keessatti Anwaar masjid keessatti raawwatame jechuudha. Dhugaa dubbachuuf guyyaa har'aa Finfinneen Israa'el natti fakkaatti magaalaa Israa'el natti fakkaatti malee magaalaa Itoophiyaa natti fakkaanne amma illee video itti aanullee isinitti agarsiisa video kanallee ilaala. Wallahi namoota hedduu akka du'anii fi mucaan amma liiviirra jiru kun illee jechuudha qabamee jira. Mana hidhaa jira. Sheekolee hedduullee akka mana hidhaatti guuranii haga ammaatti namoonni lubbuun dabran illee akka jiruu fi namoota naaffatan argin jira. Video isiniif kan argitanii guyyaa har'aa kana istaayiliin jara warra Finfinnee kana keessa bihuu wallahi laazim bihuu Israa'eelotaatiin dhufan wanni adda ta'e tokko hin jiru. Gartayyoo ta'e kan meeshaa injiraa miti lolaa guddicha sana jechuudha isa dhakalleen hin seenne sana jechuudha isa girdoo san fayyadamanii Finfinnee akkasitti Anwaar masjidii difratii isaanii hamma kana nu dafaran hamma kana jechuudha hamma kana ani akka wallahi na ajaa'ibsiise ani barka jedhu koreen furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa jechuudha kan kunnuun taana jettanii kan filattan Oromoon keessa jira maatireeshin keessa jira jechuudha. Taduraati osoo masjidni diidamman kunniin yoo diigamu sana jechuudha maal eegan wajjin argine miidiyaa kanarra wanti kennu waliin laaluu jirra jechuudha. Masjidni diidamman kun sarpiraayizii guyyama tokko dhageenya jechuudha. Guyyama tokkotti masjida diidamman diigamanii dhageenya malee guyyoota garaagaraatii miti bara isin ajaa'iba. Akkuma masjidni diigamu argineen dhageenyeen masjidonni diigaman kun masjidota diidamaa jechuudha. Dura eessa dhaqe uummanni maariibhe koreen maariibhe. Leesh masjidni diidamni biratti yoo diigamu guyyaa lama keessatti yoo ta'e guyyaa tokkotti yoo diigama oole guyyaa kan maaf sagaleen ta'an koreen furmaata barbaadu haasumsuun maaliif callisan uummata maaf hin dubban yoo isaan illee shira kana keessa harka qabaatan ta'e malee jechuudha. Har'ammoo masjidota diigan kana irratti uummanni akkanatti waci kun nama itti fakkaatu didee salaamaawii salfiin ba'ame kun uumaa itti fakkaachuu didee difratiidhaan jechuudha. Asbar odoota argitu dagandaan asiin deemtee asirraa si baate jechuun bar hiikaaf daaluu Anwaar masjidaan gaafa masjidota jechuudha Finfinnee keessatti har'a dhaqanii akka Israa'eelota sanii meeshaa tolfatanii akkanatti ofirraa dhoorgaa masjida keessa duudan. Amma kun Israa'el jennaan immoo Itoophiyaa jennaan nuti Falisxeemota moo hundee Finfinnee yoo taate bar beher sabii hunda keessa jiraata bar yoo abbaa isii taate abbaan isii Oromoodha bar. Maan hojjechuuf kasaan masjida irratti akkana kana masjida balleessuuf deeman Anwaar masjidii nu maal balleesse kaleessa illee masjidul Rahmaan kan jedhamu jechuudha akkanatti qeerroon irraa deebisan jiran jechuudha. Indi ara wallahi laazimni gizeedhaan namoonni sagaleen keessan dhagahu uummanni miidiyaa kanarraa feemasa taatan araba Allah dubbadha hin callisina. Wallahi uummanni ijoolleen biyya keessa amma jalqabanii jiran qabsoo keessan jalqaba kuni Oromummaa miti yoo feete bilisummaa yoo feete dhiistu jechuudha. Bilisummaa Oromoo hinawin haala kanaan. Oromoon anaatiisis nyaata zaqazaytu malee nuti sijjamar Oromoo kana keessa rakkoo guddatu jira jechuudha. Paartii Oromoo kana keessa rakkoo guddatu jira jechuudha. Ijoolleen koomentii jala deemtanii yeroo uummanni muslimaa akkana aaraa jiru nuti uummanni akka Oromootitti uummanni muslimaa yeroo aaraa jiru kana koomentii jala deemtanii ganaa fidna ganaa masjidni diigamee dhuma Finfinnee keessaa ganaa akkas ta'a jettan ka piroofaayiliin keessan abaa ofirraa qabu ka maqaan keessan maqaa kiristaanaa ebaluu jaalmarritti jinni jettan kun jechuudha adabaachuun gizu adaba keessan bita
jaalmarroo keessan qileetti lixa ayaa gabaanu yoo dandeette dhimmi amantaa nam tokkon ilaallatu nam hunda akka Itoophiyaatti ilaallata amantaatillee qabda har'a kennoo kana ta'e kan kellee borwaata ummal gaafa amantaa keessanii ummanni muslimaa ijoolleen muslimaa aktivistoonni muslimaa ka'amma wallaahi laazim ka'amma muslimummaadha sagaleen taane caala yeroo san sagalee ta'an jechuudha sababa sagalee ta'aniif amantii keessa san jaalatanii yookaan amantiin keessan kan haqaatitti deemnee irra hiriira jechuuf miti dhiiga waliin nu jirruu fi dhibee keessattuu dhibee kenna jedhaniiti malee jechuudha har'aan tan ammoo isin koomentii jala deemtanii ganaa diigamee dhuma malsiin ganaa maalii ta'a waan baay'ee dalagamaa jira intee eenyusin bara paartii baa'u kana walii gad oofan bara ida kanaaf jechuudha hundaa miti immoo hundaa miti ijoollee sagalee ta'an kiristaana taatan galanni keessan guddaadha yoomu nuti amantaan namu adda nu baasuu hin danda'u maaliif gaafa amantaan adda baane nuti waadaa hayyoota kanaan dura waadaa gootota kanaan dura gannee jirra jechuudha kanaaf amantaa keenya wajjin wal jaallannaa wal qabannaa rakkoon keenya keessan kenna jenneetti kan nu amannu jechuudha garuu takka saree akkanaa tanneen jechuudha wal gorfadhaa wal deeffadhaa gizee namni masjiidni rabbii diigama akkana garaan nu gubatee jibimaanii kanatti namni koomentii jala deemu waan akkanaa barreessa innaa gara biraatiin ijoolleen muslima taatan kan ar'allee ima caffarta ar'allee muuziqaa hojii akka nu godhatta ani koosi maal akka taatan wallaahi galgalli keessa maal akka ta'uu dantu eduutuun ajaa'ibsiisan maal keessanitti ar'allee caffartan maal keessanitti ar'allee wallistan ta'a amantaa keessaniif sagalee ta'a maaluu taate jireenya duniyaa kanarra hamma jirtutti osoo hamma feete bareeddee osoo hamma feete miidhagdee hamma duniyaa kanarra jirtutti jechuudhaati wallaahi duniyaa kanarraa godaanuun kan kee hin hafu takkii biyyuu mormaa tanatti hafta takkii osumaayyuu karoorfattee waan guddaa hojjechaa jirtu dhabama ta'uun kan kennaaf gaafa saniif dammoo kun hundi kijiba miidhaginni kan kee hundi gammachuun kan kee hundi kijiba kaatirraa gaafatamu amantaa tantii sana bichaadha amantaa keetiin maal gootedha yeroo har'a obboleewwan kan kee akkanatti masjiidni sibiratti xiqqaatee akkanatti masjiidni imaaraan diidamni sibiratti jigee jedhu ati qalbii maaliin onlaayinii teetti xafatta qalbii maaliin qullaa deemtee akkana godhattu wallaahi ijoollee muslimaa oromoo na saalfachiista numan saalfadhe wallaahi akka kiyyatti akka nama biraa bakka hin buusu laanuufuma kiyyee bakka bu'a akka kiyyatti nin saalfadhe jechuudha baay'een saalfadhe isinitti jechuudha nama asaafartan wallaahi nama qaanessitan inna hanga naddeetee sagalee ta'a akkanatti immoo ittiin fufamu abiyyi gaafa rabbiin foffoluu hedu amantaa muslimaa tuqe har'aa miti mootummoonni duraanitu amantaa muslimaa tuqanii kan milkaa'an hin jiran ummata Filisxeem argitan yoo taatan osoo du'an har'allee harkaan kennanne har'aas harkaan kennanne jechuudha nuti illee akkasuma amantaadhaaf du'uun waan das nama jedhu wayiiti shafa'aadha shahiideedha shafa'aa rasuul argat manum nagar amantaa keetiif du'uun wallaahi aanuma du'a sodaata amantaa kiyyaaf amma tananiin du'an manum nagar diinee baay'een akka ibartaal an lubbuu kiyya dhabee jechuudha kanaafuu ufitti deebi'a har'allee gastii bantanii liivii bantanii yoo wal arrabsitan sa'aatii amantaan keessan akka diqqaataa jirutti jechuudha yoo wal arrabsitan bakki itti kana ta'amaa jiru biyya kan kee magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa ati jettu irratti ta'amaa jira wanni kun waan ta'eef booda qe'ee kan kellee nan qatu maal wayiifuu Falisxiiniif dhukkubsannaami wayiifuu biyya Hindiitiif dhukkubsannaami wayiifuu Turkiidhaaf dhukkubsannaami wayiifuu musliimoota addunyaa kanaa Saudi Arabiyaa jennee dhukkubsannaami kun ka biyya keetii akkamitti dhukkubsinere akkamitti dandeettee masjiidni akkana imaaraan sibiratti jigwati muuziqaa liivii irratti muuziqaa walii gadoofta afaan kamiin ati wal arrabsite yeroo kanatti Oromoo muslimaa jechuudha haga dandeettanii sagalee ta'a inni immoo Abiyyii fi Shimallis Abdiisaa jara yoo foffoolu akkana godhaa jira hin milkaa'uuf Izraa'el mariin Izraa'elitti inni taasisee dhufe hin milkaa'uuf itti fakkaata hin milkaa'uuf sijjammar istaayiliin jara kanaa istaayiloota Izraa'eliiti achirraa koppi godhatanii dhufa wallaahi jaruma natti fakkaatan ani jaruma san natti fakkaatan mee dhiifama narraa ta'a jara kana laala yoo isaan akkasii lolan kana jara kana laalame yoo isaan akkana ofirraa godhataa deeman sana bakka akkaataan itti hidhannaa meeshaa isaanii Izraa'eloota musibaaf immoo Izraa'eloota fuyyuu Filistiinoonni harkaan kennan hanga har'aatitti Itoophiyaan immoo hammana lama jechuudha dhaba taatan dhaba banne wal balleessina malee amantaa dhabe namni baay'ee sin wajjin tadaraadara jiru baazabee jechuudha
Gimbaarii walitti kennuu taate jihaadatu uumama jechuudha. Hirribne malee hirrafne dhugaa hirribne. Yoo maaluu taanee shari'aa jala deemuu baannee yoo maaluu taanee agartee ajjabachuu baannee quraana keenya qara'uu baannee barnoota diinii irratti dhaabbachuu baannee akka fedha nafsiyaa keenya jala deemnee akka nafsiyaan ajajje taaneyyuu keessi keenya amantaa keenya bakka guddaa